Hindubbadhu jedhee dubbataa bulee jedhani. Dhugaa baay'ee laphee nama cabsa. Waan ijoolleen keenya walirratti hojjetan keessumaa kan dubartootaa immoo hacaalu kan shamarranii hacaalu. Namni viidiyoon kun isin bira ga'a. Suurri godhaati ijoollee Dubaayii keessa jiran biraan naa ga'a. Mucattiin kun kan jiraattu biyya Qaatar keessadha. Qaatariin jiraatti. Maqaan ishee Shaayituu Boggaalee jedhama. Ijoollee shawaati. Intala shawaati mucattiin kun mana kontiraataa hojjetti, xalabaa hojjetti jechuudha. Mana xalabaa jiru mana xalabaa beektu, hojii kontiraataa beektu. Namni wallaalee jiru isaa. Mucaan kun waggaa lama intala kana wajjin erga wal barte. Hin beekti ciitii ishee hundumaa itti himatti. Dargaggeessa waggaa 28 kan dhanqi isaa laamsha'ee wajjin hojjetti mucaan kun. Kan dhanqi isaa socho'uu hin dandeenye, kan shinti beetii deemee ofirraa qulqulleessuu hin dandeenye jirra akkatti dhugaa baay'ee gara na nyaata. Imimmaan ishee baay'een gara na nyaate dhugaa. Akkamittiin garaan keessa hin dandeenye nama akkasirraa maallaqa isaa nyaata. Isaan xinnoo ishee isinitti dhugaa. Icciitii ishee waggaa lama guutuu beekti intalli kun. Waggaa lama guutuu wajjin haasofteetti icciitii isheetti himatteetti rakkina keessa jirtutti himatteetti. Damooza walitti qabattee waan argattu walitti qabatteetti ergatte naa ergi gara biyyaatti ittiin jette. Damooza ji'a ja'a. Utuu isheen rakkoo isheen keessa jirtu damooza ji'a ja'a fudhattee bilookii goote jala. Birrii Kuweet, birrii 9,000 birrii 70. Biraanee Girmaa jedhamti isheen jalaa fudhattu kun. Kan isheen jiraattu Dubaayidha. Kan ishee itti dhalatte Salaaleedha. Ijoollee Salaaleeti, Shawaa. So intala kana please adaraa keessan kara kamiin illee ta'e kara kamiin imimmaan mucaa kana baay'ee na gaddisiise. Dubartiin akkamitti waliin yaaddu? Akkamittiin waan akkasii hojiin saalfattu sammuu keetti dhaga'amu akkamittiin akka mucaan kun fiddeetu beektu. Dargaggeessarraa humna ishee kanaan umurii ishee kanaan humna ishee fixatte waan keessa ishee jiru onneen ishee todhoof jedhu yeroo isheen nama hamma kana ga'u gootottee shintimeetii geessitee shintimeetiidha as deebiftee ajaa'isaarraa dhiqxee icciitii ishee kana hunduma isheetti himattee ati immoo yeroo birrii hamma kana jalaa fuutee bilookii gootti inni ishee saalfattu ati. Warra Dubaayii keessa jirtan please imimmaan mucaa kanaa imimmaan isinitti ta'u mucaa kanaaf sagalee ta'a. Intalittii kana bakka isheen jirtu baasaa seeratti dhiyaattu ragaa guutuun jira. Waan isheen ittiin ergite akkaawunti ishee lakkoofsi igaamaan ishee waan hundumtiyyuu jira. Keessuma ijoolleen Dubaayii keessa jirtan ani poolisii wajjin walittiin isin fida. Bas ina haasofsiiftuufi wajjin haasoftu anis nan haasofsiisa poolisii achi keessa jiru intala kana bakka isheen jirtu maallaqa mucaa kana hin deebistu taanaan yeroo dhiyoo keessatti maallaqa mucaa kana hin deebistu taanaan akka isheen qabamtu ID ishee narraa ibsaan. ID ishee lakkoofsa igaamaa ishee hin jira lakkoofsa ishee 99 yoo jiraattu lakkoofsa igaamaa ishee na bira hin jira waan ta'eef nan isinii raabsa. Egaa ka akkuma viidiyoo ijoollee baay'ee lakkoofsa kan hin qabnedha maqaan isaanii dhufee na bira gaba maal taatan isina maaliif waliin yaaddan maal isinii godha haqqi nama yoo bakka maal beektu si keessatti shamara taate shamararraa waan akkasii hojjechuu jechuun suuraa baay'eetu na bira jira. Ijoollee baay'ee lakkoofsa hin qabnedha. Akkatti fininutu beeku keessaa ijoolleen biyya ormaa kun kan nyaatan akkatti fininutu beeku kan biyya keessallee beeku garuu nuti warra biyya ormaa jirru akkatti fininutu beeka keessaa cannaqamnee qarrii badhamnee nyaata keenya qabnee uffatamnee arrabsamnee mataa keenya gadi qabnee shintibeetii gandaa kosii gandaa dhoqqee gandaa harree jechuudha kaa dhoqqeen kama isaaniiti. Kana hunda isaa dandeenya jechuudha. Garuu deebistee yoo akkana immoo shamarrarraa qarshii hanganaa nyaattee bilookii gootu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maali kun bineensa? Maal namaa godha wanti namaa homaa namaan godhu bara. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Mee obboleettii keenya kana agartanii jirtan. Ishiin
Arte waa hundatti battee uggala madadee waan hunda saaxirii shaafii hundatti battee raattee birrii kaatarii 9,000 fi birrii 70 dargattee jirti. Isa irraa nyaattee raattee bilookii goote jechuudha. Maal jechuudha dhugaa dubbachuuf? Baay'ee namatti dhaga'a. Dhugaa bakka jireenya addunyaa tanaa ani hin beeku. Hagam kan jiraannuuf keenyaa nyaannee fi kan hojjenne kanaa nyaannee fi keessaa deemnee guyyaa hin beeku. Homaa fudhannee hin deemu. Haqqee namaa immoo homaa siin godhu. Gubaa sitti ta'a gaafa asii addunyaa tanarraa ilmi tokko namni tokko addunyuma tanarratti duuniyuma tanarratti kolfee bareedee taphateeti garuu ta'uun qabu. Isa boruu san yaaduu qabda. Isa boruu isa mana kee zalaalamee isa yaaduu qabda. Waan namaa nyaachuudhaan duratti hojii gaarii hojjedhuu darbe. Waan gaarii hojjedhuu darbe. Namaaf gaarii yaadi. Gaafa san jireenya addunyaa tanaaf bareessa jettee jireenya kee isa boruu of jalaa hin balleessin. Jireenya addunyaa xiqqoodha gabaabduudha. Guyyaa hin beekamtu guyyaa deemnu hin beekamu. Garuu guyyaa qabdu kanatti itti fayyadami. Waan gaarii hojjechuu yaadi. Maasii godha haqqee namaa homaa namaan godhu. Ijoollee akkanaarraa of eegaa. Mucoo akkuma suuraa ishee irratti argitan akkasumas immoo maqaan isheetis Biraanee jedhamti. Kan nyaattamte itti Shawaati kan jalaa nyaatteefte irraa nyaatteefte jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa isin jedhu hattoota akka kanaarraa of eeggadhaa. Adaraa keessan ijoollee keessattuu ijoollee miidiyaa irratti beekamtu irratti ergadhaa. Maaliif ijoolleen keenya fi ijoolleen keessattuu gara Dubaayii kanneen illee ta'ee gara Saudi ijoolleen bakka hundoo jirtan ijoollee warra feemasoo ta'anii fakkeenyaaf miidiyaa irratti beekaman kanarraan ergadhaa. Isaan warri miidiyaa irratti beekaman kuni qarshii namaa nyaata. Sababii isaas hin beekamu waan ta'eef namoota hedduu isaan beekaa suuraa isaaniitu jira waan hedduu beekan qabamuu danda'u jechuudha. Warroota immoo dhokatanii taa'anii miidiyaa dhokatanii taa'anii akkas qarshii isinirraa nyaata itti erginaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi Waaqayyoon dabalatee haa barbaadu obboleettii koo baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa kan akkanaa kana arganiitu lubbuu ishee baasanii dhugaa akkatti isheen garaana gobde dhugaa rabbi jechuudha. Maaliif akkatti birriitti akka finnu beekna bara. Har'a nyaannee garaan qabnu uffannee akka namaa bashannannee beeknu kushiinaa arabaa keessatti ifatamnee xiqqamnee hirriiba keenyatti hidhamne sa'aatii barbaanne rafuu hin dandeenyu sa'aatii barbaanne nyaachuu hin dandeenyu. Kana hunda goonee raa'annee yommuu asitti birriin namarraa nyaatan baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa hattoota akka kanaarraa of eeggadhaa. Keessattuu shamarree amma jammarteerti shamarree takka jechuudha baalageetu jira dhugaa rabbi kan bakka kanama amantuma isheeyyuu hin beekne. Bakka maaliif ishee hanna hanbaratte kan qe'eetti hanna barattetu biyya ormaa soo dhufe hanna barata jechuudha. Baatee baddee hanna baratte jechuudha. Beektee maaliif bakka isheen karaan daldaltee jechuudha. Gin addunyaan tun gabaabduudha. Har'aaf isheetti fakkaate har'aaf nyaatti malee boruuf wanta ishee nyaatu duubaa hin beektu jechuudha. Waaqayyoon ishee gaafata. Dafqi namarraa homaa siin godhu si guba malee dafqi namaa homaa siin godhu abadan. Homaa fooqii kamuu ijaartu dafqa namaati. Ijaartullee homaa siin godhu keessa hin jiraattu. Zalaalamii kee keessa hin jiraattu. Jiraattu guyyaa gabaabduudha. Waggaa gabaabduu guyyaa gabaabduu keessa jiraattu. Kanaan booda manni kee jireenyaa isa kanaa miti. Isa booda yaaduu qabda. Kanaaf jettee waan namaa maarraan goota. Maas sii godha. Dhugaa maaluma namaa godha amma haqqiin namaa homaa siin godhu. Dolchee tokko taate homaa siin godhu. Haqqiin namaa jechuudha. Waaqayyo noo fayyaa kan nu kennee nutu biyya ormaaf ni dalaga. Maal waan hamaa warratti yaadu. Si maaliif hamaa warratti yaadu. Bakka yaa Rabbi galanni isa ga'u jettee waan qabdu sanitti ofii keetii ufuma keetii dalagattu. Waan ofii keetii hojjechuu barbaadu irratti ufuma keetiin dalagattu. Maas sii godha kan namaa homaa siin godhu. Dhugaa Rabbi homaa siin godhu obboleettii koo. Obboleessa koo wanta namaa nyaachuu hin barbaadina haqqii namaa homaa siin hin godhu. Keessa nama xiqqoo hojjettan kana yaa Waaqayyo jettee Waaqayyo keetitti yoo boolche isuma Waaqayyoon birkinnaa keessa sii fida isuma sii baay'isa jechuudha. Wanti namaa kan kee galaafataa jiru. Kanaafuu haqqii namaa hin barbaadinaa isin jechuu jaalladha. Akkasuma hattoota akka mucayyoo kanaatirraa of eeggadhaa isin jedha. Keessattuu ijoollee shamarran takka hattootu jira dhugaa kan dhiira caaltu fa'aatu jira. Akkasuma nama amanamaarraan yoo argatte illee qarshii keessa nama amanarraa argadhaa ijoollee kun addasii dhufte sana fa'a qarshii irraa nyaachaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf qarshii ijoollee baay'ee irraa nyaachaa jiru jechuudha. Ijoollumti shamarraniitu baay'eetu jira jechuudha. Nama wantoota akkasii irraa feegaa warra ijoollee dhiirallee bakka ijoollee dhiiraallee inni jirti ijoollee gaariin ijoollee akkasitti irraa ergadhaa namarraan ergadhaa nama beektanirraan jechuudha. Akkasitti ergachuu yaalaa isiniin jedha obboloota koo hattuun baay'atteerti. Ilmi namaa addunyaa tanarratti nyaannee jiraanyaadha malee isa boruu san yaadaa hin jiru.
isa boruu maal taana isa boruu maal hojjennee addunyaa irratti fuula waaqayyoo duratti gaafa sirraa deemne maal qabannee fuula achi dhaqan yaadaa hin jirru jechuudha. Hardhuma tana addunyoota irratti dafqa namaa nyaanna jennee jarjarra jechuudha. Garuu gaarii mati kun dafqa uumaa wasiin godhu. Kama kee kana waaqayyoon birkinnaa keessa fiifida isumaan veellaa ijaaruu dandeecha. Fooqii ijaaruu dandeecha. Isuma sassii wayya teetuma xiqqoo kanas wayya waanuma xiqqoo jennu tana nu wayya jechuudha. Ina kanaafiyyuu obboloota koo hattoota akka kanarraa of eeggadhaa isiniin jedha. Waaqayyoon isinaa eegu hunduma keessanuu isiniin jedha. Isiniin jaalladha isiniin kabajaa. Hanga viidiyoo biraa tokkotti deebitti warroonni chaanaala kee afaaraa taatan sabskiraayibii gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Turtiin keessanii kan marrattaa ta'u warri gaafii qabdan immoo na gaafachuu dandeessu komentii irratti isiniin jedha. Kanuma isiniin jedha kan wanta isinii dhaamu kanuma adaraa keessan of eeggadhaa. Ijoolleen aaddisii dhuftanillee of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Hattoonni baay'ee baay'atteerti dhugaa rabbii dubbachuuf. Ilmi namaa bineensuma sana wayya bineensa bosonaa yoo itti madaqxe si nyaata. Namni keenya immoo garagalchee si nyaata. Si wajjin nyaata si nyaata garagalee jechuudha. Naa akkasanii isiniin jaalladha isiniin kabajaa nagaa naa ta'a fayyaa ta'a.